Tole, harka fuunee akkam jirtu? Har'a immoo istaayilii kiiboordii irratti fayyadamnu tokko fayyadamnee akkamittiin kiiboordii keessatti muuziqaa akka ittiin hojjennu, kiiboordii keessatti akkamitti akka itti fayyadamnu waliin ilaalla. Kanaaf jalqaba laayikii, sabiskiraayibii, sheerii gochuu hin dagatinaan jedha. Egaan muuziqaa taphachuu keessatti ijoolleen muuziqaa taphattan muuziqaa tokko gaafa fayyadamnu yookaan kiiboordii tokko bira gaafa deemnu hundumtuu fileeshii isaa irratti istaayilii qaba. Istaayiliin sun immoo amala mataa isaatii qaba. Istaayilii garaa garaa jira. Jimmaa, Reegee, Walloo, Shawaa, Chikchikaa, Diiskoo, Baalaadii, Waalzii warra jennu hedduu isaanii jira. Isaan kana keessaa waan hojjetu sanaan kan wal qabatudha kan inni fayyadamu. Kanaaf istaayilii kiiboordii irratti jaallannu tokko immoo muuziqaa hojjechuu yookaan muuziq piroodakshinii hojjechuu gaafa barbaannu tokko lamaan teenye qooda immoo muuziqaa biitii tokko tokkoon teenye hojjennu sana fayyadamuu dandeenya. Inni kun immoo faayidaa garaa garaa qaba. Tokkoffaa yeroo keenya nuu qusata. Lammaffaa immoo haala salphaadhaan illee riitimii hojjechuuf nu gargaara. Namoota haaraa ta'aniifis mala kana fayyadamanii muuziqaa mi'aawaa akka isaan hojjetan isaan gargaara jechuudha. Egaan istaayiliin tokko kiiboordii irratti kan inni hojjetu yoo maqaa ta'e qaba. Dhumarratti immoo .sty kan jedhu qaba jechuudha. Kiiboordii keessatti deebisuudhaaf kiiboordiin kana dubbisu. Kanaaf maal goona? .midi itti maqaa sana jijjiirraa jechuudha istaayilii barbaanne sana. Ergasiin booda kiiboordiidhaan immoo impoorti goona miidii faayilii isaa impoorti goona. Ergasii achi keessaa kan nu dhufu GM diraamii kan jedhamu jira. GM diraamii sana keessa deemnee tokkoon tokkoon isaatii yoo barbaanne seepaareet goonaa yoo barbaanne immoo akkuma inni jirutti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kana kallattiimaan waliin ilaalla. Jalqaba irratti istaayiliin jijjiirrachuu barbaadu walloo kanadha. Walloo kana jijjiiruudhaaf jalqaba irratti riineemiin godha. Riineemiin godha. Wiindoo 11 waan fayyadamuuf riineemii moorii keessa galeen argadha. Ergasii riineemii yeroo goonu isa as garana jiru kanatu hin taane .sty ishee jettu sty duwwaa tuqicha hambisnee ishee qofa select goone midi jennee save goonaa jechuudha. If you change a file name extension, the file might become unusable jedha. Yoo extension faayila kanaa jijjiirte faayilli kun hojii hojjechuu dhiisuu danda'a jedha. Sirriidha. Akkas goone gaafa kiiboordiitti deebisnu kiiboordii irratti hin dubbisu. Yeroo immoo .sty itti deebisuun dirqama jechuudha. Kanaaf yes jenna. Haala kanaan miidii faayiliitti nu deebiseera jechuudha. Miidii faayiliitti nu deebiseera. Miidii faayiliitti kan deebi'e kana kiiboordii keenya dhannee impoorti goonaa jechuudha. Jalqaba irratti kiiboordii keenya dhufna. Kiiboordii keenya erga dhufne haala kanaan kiiboordii keenya erga kiiboordii keenya bira deemne new project jenna. Empty okay bakka itti save goonu YouTube filanna. Ergasii maximize godhannee isa dhannaa faayila keessaa import erga jennee maal import goona? Midi faayilii import goona jechuudha. Do you want to create new project? Project haaraa create gochuu barbaaddaa jedha. Project haaraan create godhe waan ta'eef ammas irra deebi'ee project haaraa create gochuu nan barbaachisu no jedheen darba. Ergasii kana nama rename godhe ishee kana open goona. Hamma inni loodii godhutti xiqqoon eegna. Loodii godhee hamma inni fixutti jechuudha. Inni tokko tokkoon diddiigee maal akka achi keessa jiru nutti ibsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf loodii godhee fixeera. Loodii erga godhee maaltu jira? Jalqaba irratti laabeliidha. Laabelii main A, main B kiiboordii irratti kan arginu main D, main C fiiliinii warra jennu laabelii isaaniiti kuni. Intro isaa as keessa yoo jiraate kaa'a. Inni kan biraan koordiiwwan garaa garaa piyaanoodhaan kan jiran as keessa kaa'a. Isaan kun duwwaadha homtuu irra hin jiru. Kanaaf isaan kana select goone delete goona.
Ergasii warra kanas duwwaa duwwaadha waan ta'aniif hin balleessinaa jechuudha. Hin balleessina warra kana asii kaanee balleessaa adeemnaa jechuudha. Erga akkas goone jenneen booda amma kan hafan akkuma argaa jirru waarra jira waan ta'eef isaan kana fayyadamaa deemnaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan walitti qabnee iddoo tokko keenya irraa jechuudha. Kanaaf as keessatti amma yoo ilaallu maaltu jira? Beezendee liidii kan jedhu jira, GM diraamiin jira, giraand piyaanoo gosa garaa garaa jira. Inni kun koordiidha. Koordota isaati jechuudha. Kana taphachiisne yoo ilaalle amma sagalee qulqulluu kallattiidhaan hin argannu. Sababni isaa ganaa qajeelchuu nu gaafata jechuudha. Arreenjii gochuu nu gaafata waan ta'eef selektoor goonee gara kanatti xiqqoon erga muuf goonee booda sagalee asirra jiru kana dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee kana yoo dhaggeeffannu sagalee kana fakkaatu jira jechuudha. Jalqaba irratti teempoo isaa dhufne teempoo wallootti gad deebisna. Fakkeenyaaf 300 tole 300 erga jennee warri kun immoo jalqaba waan ta'aniif nu barbaachisanii selektoor goone ishee kana karsarii keenya sirri keenye irraa murmurree gatuu dandeenya. Ergasii selektoor dileet haala kanaan qofaatti nu ba'eera jechuudha. Amma fooldara kireet goona. Fooldarri nu kireet goonu fooldara sadiidha. Tokko GM drums, inni kan biraan chords, inni kan biraan maali? Chordii taane instruments. Erga warra kana jenne isaan kana instrumentii jalatti beezii gashina hin cufna. Warreen kana immoo GM diraamii keessa keenya. GM diraamii jala erga keenya amma maaltu nu hafa? Koordiidha. Koordiiwwan tokkoon isaanii itti fayyadamna booda waan ta'eef koordii keessa keenya jechuudha. Fooldara koordii keessa kana kan goonuu fi yeroo hojjennu akka inni wal nu jalaan dhoofneefidha jechuudha. Mala kana fayyadamna jechuudha. Barbaanne halluu isaallee jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf kana halluu koordii immoo kana goone halluu sarara keessaa yoo barbaanne kana goone halluu garaa garaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf erga kana jennee amma kallattii maal goonaa? Fooldara irra warra jiran ME kana tuqne miyuutii goone isa jalqabaa sagalee kana qofa dhaggeeffannaa jechuudha. Kanaaf sagalee qulqulluu arganne irraa jechuudha. Koordota keenyas tokkoon isaaniitiin bannee dhaggeeffachuu dandeenya. Kana fakkaata. Isaan kana haala kanaan erga akkasittiin itti fayyadamne wanti nu goonu wanti kan biraan hin jiru. GM diraamii kana duplikeet goone gargar qoqqoodna yoo nu barbaachise jechuudha. Yoo barbaanne immoo akkasitti itti fayyadamuu dandeenya.
gaafa gargar qoqqoodnu meenii isaaniitiin immoo kukkutuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf GM diraamii bakkee kanatti asii bakkee kanatti akkuma laabilii irra jirutti jechuudha. Asii bakkee kanatti gaafa kunnu adda qoqqoodne irraa muuvii gochuu dandeenya jechuudha. Akka barbaannetti selekti goonee gara barbaannetti deebisuu dandeenya jechuudha. Fiiliinii lafa barbaanne irraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf haala kanaan muuf goonee ifama asirraa kun muramuu qaba. Ergasii ishee kana finnee as keenyee maal goonaa jiidhaan xiqqoo walitti xiqqeessinee ergasii haala kanaan fiiliin itti gaggeessinee muuziqaan kun maal akka fakkaachaa deemu ilaalaa deemuu dandeenya jechuudha. Amma muuziqaan keenya maal akka fakkaatu asirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Kallattiimaan